محمد رسول الله محمد رسول الله إسلام سلام إسلام سلام إسلام سلام إسلام سلام إسلام سلام إسلام سلام ومسجدوቻችን ومسجدوቻችን አንደራደርም ومسجدوቻችን masjida magaalaa Baddalleetti gubatee qeerroon kanaaf hiriira bahaa jiranii rabbiin jazaa kafaluuf. The federal government had every right to deploy federal security forces and use force in order to apprehend those implicated in massive corruption and gross human rights violation. Waa'ee mirga dhala namaa dubbataa jiranii jechuudha. Kan insilaamummaa naaf laatte insilaamummaa warqii fuutee na badhaaste yaa rabbii galata kee kan insilaamummaa naaf laatte insilaamummaa warqii fuutee na badhaaste. Qissaa tokkoon isinitti magaaf tokko Imaamu Bukhaariitu diinaara 20,000 markabaan fuudhanii waa bituudhaaf bakka wayii deemu. Gaafa deemanu markaba irratti muslimni tokko waliin dhaabbate muslima. Eessa deemtu jennaan magaalaa kanan deema. Maaliif deemtu jennaan waan akkanaa bituudhaaf. Hammamni bittu jennaan guma. Irratti dhageeffadhaame wanti kana karaa boodatti viidiyoo guutuu isinii fida. Muslimni duraanii Imaamu Bukhaarii kan jedhamu maqaa ofii tiisuudhaaf haqa ofii maal akka inni godhe asirraa seenaa hedduu bal'aa ta'e fudhachuu dandeettan jedhee abdii qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Salaamatallee hin dagannee ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Ifaa Boruu baga walitti deebinee wal agarre har'allee isiniin jedha. Har'an tanamuu viidiyoo fatah zanaa jedhee waa'ee waqtaa yeroo ammaa kana keessa maaltu tahamaa jira maaltu tahamee kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatanii jirtan amala keessan beekamaa sabiskiraayib like share gochuu hin dagatina. Chaanaalii kun chaanaalii haarawaadha. Chaanaalii reef guddataa jirudha. Kumalee galchitanii jirtanii hanga 10,000tti hanga 100,000tti ka'oofullee isinuma ergaa waliin gahuudhaaf yeroo hunda mooraalii keessan itti fufuu qabdan isiniin jedha. Mee hanga dhumaatti viidiyoo kana waliin haa dhageeffannu. Masjidni aanaa Baddallee magaalaa Baddallee keessatti gubate barattoonni hiriira bahaa jiranii waliin haa dhageeffannu mee maaltu akka tahame jechuudha. Masjidni barattoonni musliimaa bultii addaa Baddeellee xaarii fi aarsaa isaaniitiin ijaaranii turan sababa hin beekamneen gubachaa jiraachuun isaa dhagahameeti jira. Maatii barattootaatiin hin cinqaminaa barataan محمد رسول الله محمد رسول الله إسلام سلام إسلام سلام barattoonni miidhaman hin jiru garuu masjidni gubatee jira. Maaliin akka gubatee fi qaama kamtu akka gubee hin beekne qeerroon bifa adda taheen hiriira bahaa jiraachuun isaanii akkuma mul'ataa jiru kanatti rabbiin haqa nama gubee rabbiin haa baasu nama masjida gube moo rabbiin isa haa gubu jechuu hin dagatina du'aa itti godha. Kan insilaamummaa naaf laatte insilaamummaa warqii fuutee na badhaaste yaa rabbii galata kee kan insilaamummaa naaf laatte insilaamummaa warqii fuutee na badhaaste. Waan ragaan qabnetti namanuu sadan tokkummaadha jedhee ani duukaan bu'u isa ragaa qabu quraana qabadhee guyyaa qiyaamaatti jannatatti argadha. Rabbii tokko qofaadha biroo. Nashiidas taananiin hojjennaa bar. Rabbii tokkicha qofaadha. Midhaan kun askaluu karaa amantii Islaamaa dhufe kan duraa immoo waaqayyoon amantii san keessatti lallabaa ture raajeffataa kan turedha. Kummoo kan isa cinaatti argamu kun Islaama ture. Rabbiin Islaamummaa keessaa isa fuudhee garee kasaaraa isa galchee Rabbi isa fokkisee bifa kanaan online irra deebee amantii Islaamaa gurguruuf yaada. Garuu immoo warroonni qo'atanii argatanii jedhan warroonni Rabbiin qajeeluma isaa fuudhee karaa amantii Islaamummaa dhufee bifa kanaan amantii Islaamummaa akka isiin dasnamettuu fi amantii Islaamummaa akka isiin dhugaa taate ibsata. Sillaasee keessaa as na baase jedha. Sillaaseen inni jedhu maali beektanii? Rabbi waaqni sadii jedhanii sadiin sammoo walitti tokko jedhan foormulaa herreegaa keessa sadii tokko ta'uun hin jiru. Dhadhaa san keessaa Rabbii na baase alhamdulillahi jedhaa jira. Rabbiin Islaamummaa nu keenya nurraa hin fudhatin. Meeshaa guddaa harkaa qabna namatti fayyadamu Rabbi nu haa taasisu. Mee seenaa musliimoota Bukaarii mee maal Qissaa tokkoon isinitti magaaf tokko seenaa kanarraa hawwannu Imaamu Bukhaariitu diinaara 20,000 markabaan fuudhanii waa bituudhaaf bakka wayii deemu. Gaafa deemanu markaba irratti muslimni tokko waliin dhaabbate muslima. Eessa deemtu jennaan magaalaa kanan deema. Maaliif deemtu jennaan
waan akkanaa bituudhaaf hammamiin bituunnaan kuma diinaara jechuun saantima warqee jechuudha kuma 20 qabanii harkatti qabdanii deemtu namichi kun egaa maali muslima ta'e akkamittan harkaa fudhaa yaaduu jalqabe maallaqa maqaa maal jedhee shufeerii markabaatti kaapiteenii bira deeme diinaara kuma 20 na jalaa badee namni hundinuu naaf sakatta'amuu jedhe amma isaan qabsiisuudhaaf ala dhufanu shufeeriin markabaa nama hunda sakattaanaa namni tokko diinaara kuma 20 badee jedhan gaafa imaam Bukhariin arganu namicha sana maallaqa kana fuudhanii isaan bishaanitti naqan sakatta'amanii maallaqni sun dhabame namichi nan argadha jedhee kana hunda godhe ija jabeenya keessa namichi eega sakatta'amee dhabame wamaa siin goonu gaafa jedhamu imaam Bukhariitti dhufe deebi'e ati nama guddaa akkana kan hadiisa meeqa him ati sii sobda jedhe imaam Bukhari maal jedhanii an hadiisa rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam sahiha kan ta'e adda baasuudhaaf qorachuudhaaf umrii koo guutuun maqaa koo eegee jedhan yoon maallaqa kana waliin qabame yoo bicete shakkaman ta'a jedhan sakattaamee harka koo irratti argame maallaqni haqa koo ta'us ati sin nyaattu ani sin nyaadhu kanaaf bishaan keessa naqee argitanii tokkoffaan miliyoonara turanii lammaffaa maqaa ofii eeggachuun innumtuu umrii koo guutuu hadiisa rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam sahii gabaasuudhaaf maqaa koon eeggataa ture jedhan warra durii gaafa ilaaltan Abdurrahmaan ibn Awf hin fudha Abdurrahmaan ibn Awf seenaa islaamaa keessatti miliyoonara guddaa nama ture gaafa hijiraa godhu madiinaa irraa makkaa irraa madiinaatti qabeenyi hunda harka saamamee harka duwwaa gale rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam ansaaraaf muhaajiroota gidduu obbolaa godhan obbolummaan eenyuun qaqqabeefi Sa'ad ibn Rabi'aa qaqqabeen Sa'ad ibn Rabi'aa maal jedhanii ati obboleessa koo islaamaati haadha manaa laman qaba tokkoon si hiikaa ni fuutaa qabeenyaan qaba bakka lamatti qoodaa siifan kennaa jennaan Abdurrahmaan ibn Awf maal jedhe rabbiin maatii kee irrattis qabeenya kee irrattis barakaa siifa godhu bakki daldalaa eessa bakka gabaanatti mul'isi kanuma qofan si gaafadhaa jedhe bakka gabaa gaafateeni hijiraa tokkoffaa irratti biizinasa jalqabe hijiraa bara 9ffaa waraana Tabuuk irratti namni maallaqa guddaa kenne lammaffaan isa argitanii waggaa 8 fuudhee keessatti zeeroo irraa jalqabee biizinasa dalagii miliyoonara ta'e Abdurrahmaan ibn Awf warri hajjii deemtan Madiinaa warri deemtan mee lafa qonnaa waqfii Abdurrahmaan ibn Awf jedhaa gaafadha waqfii kenne amma hadhaa eeganni du'e waggaa 1411 amma hadhaa waqfii inni qabeenya isaa kenne irraa tamirri sassaabamee gurgurama kiiloo tokko riyaala 150 irraa binnee dhaqne sahabaadhuma beeknu sun istiraatiijiin isaa itti fufa jedhee waqfii adda addaa kenne akkuma dhaggeeffattan seenaa baay'ee bareedaa fi miidhagaa tahee namni duraanii islaamni duraanii muslimni duraanii maqaa ofii eeggatuuf jecha duniyaa ofii bishaanitti gate garuu zaalimni mallaqaaf jecha qabeenya namaa barbaada islaama jechuun nagaha kanaati nagaha barbaada nagaha balleessuun barbaadu garuu islaama nagaha barbaadu kana namni nagaha hin qabne zaalimni nagaha dorga fakkeenya fudhadhaa masjida magubate kana maaltu fadhi barataan birri ofii itti baasee barataa yuunivarsiitiidhaa mallaqa ofiitiin ijaare har'amoo jibbaa islaamummaatiif jecha masjida gubaa islaamni garuu nagaha rabbiin nagaha nu haa buusu zaalima rabbiin nurraa haa dhabamsiisu hanga qophiitti aanu walitti deebinu turtii gaarii isiniin jedha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروني channel كنا فراوتاتا سبسكرايب لايك شير gochuu hin dagatina مع السلامة